Wallaggaa aanaa Qondaalaa keessatti waraanni Bilisiginnaa maanguddoo tokko ajjeesuun dhaga'ame. Shaalaqaa Fanfayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa gandaa Shunfaa keessaa gara jabeeyyiin loltoota Bilisiginnaa amajjii 2026 maanguddoo ganna 50 olii nama maqaan isaa Ismaa'eel Abdallaa jedhamu badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii jiraachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti maanguddoon kun hirmaannaa siyaasa dhaabaa kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'u, ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa jedhuun ajjeesuu dubbatu. Sirna bileeyyiin ergamtoota Bilisiginnaa teessoo siyaasa nam-tokkee tiksuuf jecha ilmaan Oromoo irratti haala duraan barameen olitti duguggaa sanyii raawwachaa kan jiran ta'uun beekameera. Walloo aanaa Baateetti lukkeeleen Bilisiginnaa ajjeechaa sukkanneessaa namoota nagaa lamarratti raawwatanii qaamota hin beekamnetu ajjeese jechuun hawaasittiin sossobaa jiraachuun himame. Dabalataa Jaasabaafan Waggaarii. Godina Walloo aanaa Baatee magaalaa Baatee fi baadiyyaa aanichaa keessatti amajjii 27 fi 28 2026 gara jabeeyyiin ergamtoota Abiyyi Ahmed namoota nagaa lamarratti ajjeechaa rifaasisaa hawaasa hunda ittiin jilchuuf yaame kan raawwatan yoo ta'u, amajjii 30 2026 ammoo fuula shaboon dhiqachuun karaa waajjira koomishinii isaanii fi faarsee bultoota isaanii olola sobaa akka tamsaasaa oolaniif qacarataniin gadi ba'anii namoonni nagaan lama aanaa kanatti du'an qaamota ammaaf eenyummaa dambaaniin ajjeefamaniiru. Nutammoo namoota yakka kana raawwatan jala buunee qorachaa jirra jechuun haqa miidhamtoota kanaa haaluu fi hawaasa bal'aa ittiin sobuuf hojjechaa jirus jedhu. Abbaa amantii dabalatee namoonni nagaan lama aanaa Baatee magaalaa Baatee fi baadiyyaa Onichaatti ajjeefaman kun ifaan ifatti hidhamtoota koloneel Abiyyi Ahmediin ajjechaan kun kan irratti raawwatame ta'uu osoo hawaasni beeku dhugaa namoota kanaa akkuma haqa ilmaan Oromoo hedduu dhoksaa as ga'an kanas dhoksuuf qaama ammaaf hin beekamnetu ajjeese jedhanii uummata sobuuf yaaluun ofii isaaniif of sobuudha jechuun jiraattonni Onichaa dubbataniiru. Gareen ajjeesee waakkatu Bilisiginnaan erga gocha suukanneessaa kana raawwatanii lubbuu namoota lamaa galaafatanii booda huccuu namoota bifa nama sururuun ajjeesanii kan fannoo geggeessuun arganne walitti qabne jedhanii suuraa kaafachuun miidiyaa of harkaa qabaniin tamsaasaa jiraachuun ibsameera. Ajjechaan seermalee fi gara jabina hamaan namoota nagaa irratti loltoota faashistii Piippiin aanichatti raawwatamee fi haqa miidhamtootaa dhoksuuf karoorfame qaaman beekamnetu ajjeese jedhamuun caasaalee Bilisiginnaan qoosamaa fi waakkatamaa jiru hawaasa Onichaa mara kan dallansiisee fi jireenya isaanii gara fuulduraa irraas abdii kan murachiise ta'uu jiraattonni aanichaa Oromiyaa naashinaal miidiyaa dubbisee eeranii jiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiiramuu keessatti ergamtoonni murna Bilisiginnaa maqaa adda addaatiin saamicha hawaasa irratti gaggeessan cimsanii itti fufan. Utuu gabaasa kanaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda caffee godina bakka addaa Carranaa jedhamu keessatti gaafa amajjii 26 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Gaaddisaa Mul'ataa jalaa qarshii 6,000, Bo'aa Jiraa Guddataa jalaa qarshii 4,000 akkasumallee hawaasa hunda afaan qawween dirqamsiisanii saamaa jiraachuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti hawaasa ofiifuu qaala'insa jireenyaatiin waadamuun waan qoonqootti nyaatee buluu dhabee rakkatu afaan qawween dirqamsiisuun humnaan harkaa guuraa jiraachuu ifoomsaniiru. Faashisticha Abiyyi Ahmed kufaatii dinagdee gama maraan impaayaratti mudate irraa ka'uun ergamtoota isaaf ajaja kennee qe'ee uummata Oromootti bobbaasuun saamicha daangaa darbe irratti raawwachiisaa kan jiru ta'uun ni beekama. Godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa keessatti ergamtoonni Bilisiginnaa maqaa kaffaltii gibiraan jiraattota saamuu fi dirqamaan milishummaa leenjisuutti fufan. Bal'inasaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa gandoota aanichaa 40 ol ta'an keessatti Bilisiginnaan maqaa kaffaltii gibira lafaa jedhuun lafa hektaara tokkotti nama tokko irraa gadi aanaan qarshii 13,000 fi olaanaan ammoo hanga qarshii 17,000tti dirqamaan guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maddeen akka himanitti kaffaltiin kunis nagahee seeraa kan hin qabnee fi uummata harka qalleeyyii gidirsanii afaan qawween saamaa jiraachuu dubbatu. Kana malees aanichumaa gandoota akka Gamoo Shuubii, Daraaraa, Daalachaa, Burqaa, Dambal, Waldaa Qallinaa, Warabboo, Baqqalee, Girrisaa, Waldaa Magdallaa fi Tuchii Sumayyaan keessatti immoo namoota baay'inaan 400 ol ta'an humnaan walitti qabanii milishummaa leenjisaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Iraan tarkaanfii haaloo ba'uuf waraana gamtaa Awurooppaa garee shororkeessummaa jechuun moggaafte. Alamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Iraan miidheenya kana
irratti tarkaanfii dhiiga dhangalaase fudhatte irratti gamtaan Awurooppaa maqaa wal fakkaatu Korporeeshinii Eegdota Warraaqsa Islaamaa yookaan IRGC irratti hojii oolchuuf murteessan booda waraana Awurooppaa gara shororkeessummaa jettee labsite. Afyaa'iin paarlaamaa Muhammad Baagar Galiif dilbata qal'aa akka jedhanitti murteen kun kan murtaa'e labsii tarkaanfii farra labsii IRGC akka dhaabbata shororkeessummaatti baasee keewwata 7 jalatti. Awurooppaanonni dhugaa dubbachuuf miila ofitti dhukaasanii ammas Ameerikaanotaaf ajajamu jaamaa ta'een dantaa uummata isaanii faallaa murteessan jedha Gaalibaaf. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Kaja Kallas ukkaamsii deebii malee hafuu hin danda'u jechuun kamiisa darbee gareen IRGC'n gamtaan isaanii shororkeessaa jedhee moggaasuu isaa beeksisaniiru. Sirni uummata ofii kumaataman lakkaa'amu ajjeesu kamiyyuu gara kufaatii ofiitti hojjechaa jechuun miidiyaa hawaasaa irratti barreessiteetti. Dhaabbanni oduu aktiivistoota mirga namummaa Ameerikaa keessa jiru akka jedhutti mormii guutuu biyyattii muddee 28 komii dinagdeetiin jalqabe garuu yeroo muraasa booda mootummaaf qormaata guddaa ta'e irratti namoonni 6,713 du'uu isaanii mirkaneessee jira. Aangawoonni Iraan lakkoofsa hidhaa hin ibsine garuu mormii kana irratti yoo xiqqaate namoonni 3,117 akka ajjeefaman himanii kanneen keessaa 2,427 mormitoota yookaan humnoota nageenyaa qulqulluu jedhan jechuun Aljeeziraan gabaaseera. Godina Bahaa Harargee aanaa Meettaa keessatti hidhattoonni fi kaabinoonni bilxiginnaa maqaa adda addaa sababeeffachuun hawaasa saamaa jiraachuun ifoome. Jaaleeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Lixa Harargee aanaa Meettaa Araddaa Waldaa Gammachuu keessatti lukkeeleen bilxiginnaa torban darbe irraa eegaluun hanga guyyaa gabaasni kun qindaa'etti maqaa mana barumsaa ijaaruu jedhuun hawaasa nagaan jiruu fi jireenya isaa geggeeffatu irraa qarshii 2,500 namoota hundarraa fuuchaa turuun himameera. Amajjii 26 2026 irraa eegaluun ammoo maqaa ijaarsa waajjira gandaa jedhuun qarshii 500 tokkoon mana gadi dhaabbatu irra deemanii dirqiin fuudhaa jiraachuu jiraattonni dubbisne arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka namoonni dubbisne jedhanitti jaleewwan kunneen namni qarshii kana hin kaffalle araddaa kanarra jiraate hojii kamiinuu hojjetachuu hin danda'u jechuun meeshaa waraanaa hidhataniin hawaasa nagaa doorsisaa waan jiraniif namni bahee galuu fi hojii isaa hojjetachuu yaaddessaa ta'eera jechuun addeessaniiru. Sirni nama nyaataan bilxiginnaa aangoo siyaasaan of harkaa qaba jedhu lammiilee impaayiratti qaala'insa jireenyaan burjaaja'aa jiru gara laafina tokko malee milishoota isaa itti bobbaasee aangoo ofii qofa ittiin tikfachuu saamicha ulfaataa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Walloo aanaa Baateettiidhaa fi reebicha dabalatee dhiittaan mirga namoomaa namoota nagaa irratti raawwatamu jabaate. Jaalsabaafan Waaggaarii waan qindeeffate qaba. Ajjeechaa suukanneessaa fi dhiittaan mirgoota namoomaa daangaa darbee garee shiftoota murna abbaa irree biltsiginnaan walitti fufiinsaan keessatti geggeeffamaa kan jiru aanaan baatee dargaggoonni abdii biyyaa ta'an onichatti barjaan dharaa itti maxxanfamee reebamaa hidhamaa fi iraarfamaa jiraachuun ibsame. Amajji 25 2026 aanaa baateetti dargaggoo ola deemaan maqaan isaa Abduu Muhammad Yaasin jedhamu ganda Sallaaxxee jedhamu irraa gabaaf magaalaa xiqqoo onichaa mootummaa jedhamu waayillan isaa waliin wayita deemu hidhattoonni sirnichaa raayyaa ittisa impaayirattii fi miliishota jedhaman dargaggoo kana akka waan inni badii seeraa dalageetti itti marsanii qabuun maqaa rifeensa dheeressaa jirtaa fi hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun dargaggoo kana tayinnaadhaan gabaa keessatti fuula namootaa duratti garmalee isa reebuun wayita inni gaggabee of wallaalee kufutti achii kaasanii hidhaatti darbachuu jiraattonni onichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf eeranii jiru. Dargaggoon hidhattoota sirnichaa naasuu dhala namaaf hin qabneen gabaa walakkaatti akka nama badii seeraa guddaa dalageetti dabare itti wal furuun loltoota Abiyyi Ahmediin reebichi ulfaataan irra ga'e kun yakka dalagee fi dhugumatti hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabaatee osoo hin taane Oromummaa isaa qofaan yakkamee gochi badii kun irratti raawwatame. Dargaggoon kunis reebicha hamaa irra ga'e kanaan yeroo ammaa rakkoo fayyaa ammaataaf saaxilamuun mana hidhichaa keessatti yaala tokko malee du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu ta'us jiraattonni gandichaa
magaalichaa dabaluun dubbatan. Guyyaa sanbataa dargaggoo kana gabaa mootummaa keessatti reebanii hidhan kana gara jabeeyyiin biltsiginnaa kun namoota gabaa magaalichaa keessatti argan cufa lafumaa ka'anii uleen reebaa kan turan ta'uu fi keessattuu gara dargaggootaatti fuula isaanii deeffachuun sobaa yakkanii maqaa faaya alaabaa Oromoo mormarraa qabdu jedhuun namoota reebaa fi gabichas jeeqaa turuu isaanii odeessi gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee addeesseera. Godina Jimmaatti maanguddoota dabalatee namoonni 1,500 ol ta'an dirqiin qabamanii leenjifamuun barame. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Yeroo ammaa kana haalli nageenyaa fi siyaasaa Empire Itoophiyaa keessatti mul'atu baay'ee yaaddessaa ta'uun addatti ammoo haalli Oromiyaa keessa jiru ammaataa dhufuun dirqiin uummata qabanii milishummaa leenjisuu fi hidhachiisuun bal'inaan itti fufaa jira. Murni biltsiginnaa gaafa Majjii 31 2026 magaalaa Jimmaa keessatti namoota tilmaamaan 1,500 ta'an gaachana sirnaa jechuun eebbisiisuu isaa ifatti beeksisee jira. Kunis akka leenjii nageenyaatti dhiyaatee kan mul'ate yoo ta'us qabatamaan garuu uummata harka duwwaa ta'e humnaan hidhachiisuu fi balaa keessa galchuudha. Namoonni leenjii kanaaf filataman baay'een isaanii namoota umurii dabarsan dadhaboo fi humna qaamaa gahaa hin qabnedha. Kanneen hafan ammoo dargaggoota giddu galeessa yoo ta'an haadholiin warraa baay'een isaanii harka qalleeyyii fi deeggarsa kan fedhanidha. Kun hundi agarsiisa leenjii kanaan kaayyoon uummata tikfachuu osoo hin taane uummata cunqursuu fi sodaachisuu akka ta'e ibsamee jira. Namoota kana keessaa hedduun isaanii haadholii umurii fi dadhabinaatiin rakkatan yoo ta'an tokko tokko ammoo hidhannoo fe'achuun leenjii waraanaa hordofuun yookaan hiriira dheeraa keessa dhaabbachuun illee isaanitti ulfaataadha. Ta'us filannoo malee dirqamaan leenjii kana seensifamuun isaanii mirga dhala namaa sarbuu isa guddaadha. Biltsiginnaan umurii aangoo isaa dheereffachuuf jecha akka uummanni Oromoo tasgabbaa'ee hojjete jiraatee fi guddina ofiisaa gonfatee hin jiraanneef tooftaa adda addaa qopheessee hojiirra oolchaa jiraachuun isaa ifatti mul'ata. Uummata walitti buusuu, sodaa uumuun to'achuu akkasumas jireenya gadadoo keessatti hidhanii akka hafan gochuun tarsimoo sirna kanaa keessaa isa ijoodha. Namoonni gaachana sirnaa jedhamee leenjifaman kun sirna moofaa fi cunqursaa kana eeguuf qofa osoo hin taane ofii isaaniifuu balaa keessa galuu isaanii hubachuun nama gaddisiisa. Sababni isaas namni humnaan hidhachiifame sun yeroo kamiyyuu meeshaa siyaasaa ta'ee fayyadamaaf saaxilama. Gama biraatiin ammoo dhiibbaan abbootii warraa irra ga'aa jiru baay'ee ammaatee jira. Maqaa leenjii fi tajaajila biyyaa jedhuun namoonni jireenya isaanii fooyyessuuf hojjetan qamaan fudhatamanii gidiraa argaa jiru. Kunis nageenya hawaasaa diiguu fi rakkoo hawaasummaa bal'aa uumaa jira. Walumaa galatti haalli amma Oromiyaa fi Empire Itoophiyaa keessatti mul'atu akeeka siyaasaa murna tokkoof jecha uummata guutuu balaa keessa galchuu irratti kan hundaa'e yoo ta'u furmaanni isaa ammoo akka bilisummaa fi kabaja mirga uummataa irratti hundaa'e qofa akka ta'e hubachuun barbaachisaa akka ta'e beektonni ni dubbatu. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbeetti kaadiroonnii fi waraanni PP waliin ta'uun uummata nagaa maqaa gibiraan tokkoon jiraattotaa irraa qarshii 10,000 fi midhaan kuntaala tokko funaanaa jiraachuun ibsame. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee gandoota kanneen akka Malkaa Guddinaa, Hundee Guddinaa fi Qumbaabee Golboo keessaa kaadiroonnii fi waraanni PP waliin ta'uun afaan qawweetti dhimma ba'anii tokkoon jiraattotaa irraa qarshii 10,000 fi midhaan kuntaala tokko funaanaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasan. Akka jiraattonni gabaasanitti kaadiroonnii fi waraanni PP aanaa Gaa'oo Qeebbee irraa gara gandoota kanneenitti bobba'uun maqaa gibiraatiin nagee seeraa tokko malee akkasumas waan sababni isaa hin beekamneef afaan qawweetti dhimma ba'uun uummata dirqamaan saamaa kan jiran yoo ta'u warreen maallaqaa fi midhaan jedhame kana hin qabne ammoo reebicha ulfaataa irraan gahuun hidhaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Murni bilxiginnaa kufaatii diinagdee isa mudate irraa bayyanachuuf golee Oromiyaa cufa keessatti kaadirootaa fi waraana isaaf tarsiimoo saamichaa kennee fi bobbaasuun uummata ofiifuu qaala'insi jireenyaa hadoochi harkaa gara afaanitti nyaachuufuu rakkachaa jiru maqaa garaagaraa tarreessuun saamicha daangaa hin qabne irratti raawwachuun hiyyummaa fi gadadoo hamtuuf saaxiluu itti fufanii jiraachuun ni beekama. Buufatni xiyyaaraa Kaartuum erga waraanni Sudaan jalqabee booda balalii sagantaa jalqabaa argate. Jaalamasiis kaayyoo dabalata qaba. Buufanni xiyyaara idil addunyaa Kaartuum waggoota lama oliif balalii daldalaa beellamame isa jalqabaa argateera. Balaliin daandii qilleensaa Sudaan kun dilbata kaleessaa magaalaa Galaana Diimaa poortii Sudaan irraa gara Kaartuum imaluun imaltoota 10 lakkaa'aman fe'ee ture. Naannoo daandii balaliin kun itti bu'e irraa gabaasa kan dhiyeesse gaazexeessaan Aljeeziraa Xaaher Almardi dhufaatii xiyyaarichaa hordofee mul'atawwan gammachuu ibseera. Buufanni xiyyaaraa kun deebi'ee banamuun isaa magaalaa guddoo biyyattii naannolee Sudaan
kan biroo waliin wal qunnamsiisuuf kan gargaaru ta'uu kan hime yoo ta'u, amma dhaabbatichi guyyaatti balaliiwwan 4 simachuuf qophii ta'uu ibseera. Daandiin qilleensa Sudaan ibsa kenneen sanbata darbe gatiin tikeetii $50 irraa eegaluun ifoome kun hafuurri deebuu fi walitti dhufeenyi saba gidduu jiru itti fufuu kan calaqqisuudha jedheera. Waraanni Sudaan magaalaa guddoo kana morkataa isaa garee waraana gartokkee humna deeggarsa ariifataa yookaan RSF irraa guutummaatti to'achuu isaa amajji bara darbee beeksiseera. Ji'a darbee aangoonni Sudaan waraana waliin hidhata qaban magaalaa guddoo isaanii yeroo waraana Poort Sudaan irraa gara Kaartumitti deebisaniiru.